Siyaasa United States keessatti waa'ee kutaalee biyyaa Red, diimaadhaa fi cuquliisa Blue dhagahuun waanuma barame. Kutaalee bifa diimaadhaan moggaafaman Redii keessatti filattoonni kaadhimamtoota paartii Riippablikaanitiif sagalee kennan. Kutaalee Blue keessatti immoo baay'een isaanii kaadhimamtoota paartii Dimookiraatotaa filatan. Kutaalee biyyaa bifa lamaan kanaan waamuun an jalqabee neetworkiiwwan televezyiinii United Statesin. Televezyiiniin bifa mul'isu kalarii ta'e bara 1960 keessa beekamtee argate. Neetworkoonni bu'aa filannoo agarsiisuuf kaartaa halluu qabu fayyadamuu jalqaban. Jalqaba irratti halluu kamtu dhaabbata siyaasaa kan bakka bu'a waan jedhu irratti waliigalteen hin turre. Garuu yeroo filannoo pireezidaantummaa bara 2000 neetworkiin irra caalan kutaalee Dimookiraatotaatiif halluu cuquliisaa, Riippablikaanotaaf immoo diimaa fayyadamaniiru. Namoonni san boodas Red States kutaalee diimaa, Blue States kutaalee cuquliisaa akka fakkeenya siyaasatti fayyadamuu jalqaban. Kutaaleen bifa purplii kennameef immoo swing jedhamanii makaa diimatii fi cuquliisati. Baay'ina filattootatiin garuma walqixxee keessa jiranii yeroo filannoo irratti mo'uudhaaf paartiin lamaanuu carraa walqixxee qaban.